Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu jalqabe. Kophee irraa keessatti shakkamtuun jecha caaluu lamroot gadhiifamuuf manni murtii gochicha raawwachuu isheetiif ragaan agarsiisu ragaan namaas ta'ee sanada hin jiru waan ta'eef bilisaan yaa gaggeeffamtu jechuudhaan murtee dabarseera jechuudha. Barataa Muhammed Deeksisoo atattamaan gadhiifamuu jedhu Komishinii Mirga Namoota Itoophiyaa. Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti namoonni hedduun keezii wal fakkaatan qaban kan mana hidhaarra jiranii. Kanaaf mootummaan dhimma kanatti xiyyeeffannoodhaan akka ilaaluu fi furmaata itti kennuu waamicha gochuudhaaf. Manni murtii Oromiyaatti kabajamuu dhabu jecha bukaatoo fi mana murtii sanii dhiyeessina. Oduu biraalee qabadhee dhiyaadhaa an asli galgalooti nuu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattootaan oduutiin jalqabaan namoota afur kan jechaatti Hacaaluu Hundeessan shakkaman keessa ajjechaan kun akka raawwatu haal mijeessuun kan himatamte Lamroot Kamaal bilisaan gadhiifamtu manni murtii ajaje. Manni murtii olaanaa federaalaa jecha ragaalee namaaf sanada abbaa alangaa erga qorateen booda shakkamtoota afur irratti arra kenne. Waayil keen abtaamuu dhibaabuu kadhaddacha kan hordofaa ture murteentu maalirra kaatee jedhee gaafadhe. Asli abbaan alangaa himata isaatiin namoonni kun ilaalcha siyaasaa galmaan ga'uudhaaf namoota ajjeesuun mootummaa irratti dhiibbaa uumuu akkasumas immoo uummata shororkeessuu kaayyoo godhatanii gochicha akka raawwatan abbaan alangaa himata isaa irratti kanaan dura himeeti kan ture keessattuu himatamaa tokkoffaa kan ta'e Xilahuun Yaamii jechuudha nama maqaan isaa Gammachuu jedhamu kan maqaan abbaa isaa hin beekamnee fi akkasumas miseensa shanee ta'e akkasumas nama biraa tokko kan maqaan isaa hin beekamnee fi yeroodhaaf to'annoo jala hin oolle isaanirraa ergama fudhachuu ajjecha kana raawwachuu isaati kan abbaan alangaa himata isaa irratti ibsee ture jechuudha. Haaluma kanaan guyyaarraa manni murtichaas jecha ragaalee abbaa alangaa erga dhaggeeffate booda akkasumas immoo sanadoota garaagaraa erga ilaale booda jechuudha. Namni kun gochicha raawwachuu isaa ragaaleen abbaa alangaa ni mirkaneessu jechuudhaan himeeti kan jiru. Kana malee immoo keessattuu wayita to'annoo jala ooletti himatamaa tokkoffaa kan ta'e Xilahuun Yaamii gara qe'ee isaatti poolisootaan geeffamee haala yakkicha itti raawwate akka ibsu taasifamee ture suur-sagalee jechuudha innillee agarsiisuu isaa fi kunis akka ragaatti dhiyaachuu isaati manni murtichaa kan hime. Kana malee immoo shugguxiin mana Xilahuun Yaamiitti argame jechuudha. Qorannoon irratti taasifame rasaasni keessaa bahe akkasumas immoo irsaasiin iddoo ajjechaan artiist Hacaaluu Hundeessaa itti raawwatametti argame shugguxii sana keessaa kan dhukaafame ta'uusaa qorannoo fooreensikii adeemsifameen mirkanaa'eera jechuudhaan manni murtichaa himeera jechuudha. Haaluma kanaan himatamaa tokkoffaa kan ta'e Xilahuun Yaamiin labsii akka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuudhaaf bahee lakkoofsa 1176 muraa 2012 jechuudhaan dhimmi isaa isaan akka laallamuu fi akka ofirraa ittisu manni murtichaa ajajeeti kan jiru. Gama biraatiin immoo himatama lammaffaa kan ta'e Kabbada Gammachuu jechuudha. Namni kun itti yaadee fi karoorfatee ajjecha artiist Hacaaluu Hundeessaa keessatti hirmaachuu isaatiif ragaaleen abbaa alangaa fi sanadoonni argaman hin mul'isan jedheera manni murtichaa. Haa ta'u malee Xilahuun Yaamii koottuu deemnee nama rukkunnee saamna jechuudhaan erga itti himee booda yaada isaatiin walii galuudhaan Xilahuun Yaamii waliin gara iddoo yakkichi itti raawwatametti imaluu isaati kan himame. Haaluma kanaan yakka salphaadhaan jechuudha dhimmi isaa akka laallamu. Kunis immoo seera akka bara 1996 bahee keewwata 540 jechuudha. Isa akka ofirraa ittisuudha manni murtichaa jala murtii kan dabarse. Gama biraatiin himatamaa sadaffaa Abdii Alamaayyoo isaan waliin akka ture himameeti kan jiru. Haa ta'u malee gochicha keessaa harka akka hin qabne yookaan immoo karoora namoota kunneenii akka hin beeknedha manni murtii kan hime. Kanaafis yakki osoo raawwatamu yookaan immoo namni osoo ajjeefamuu argee qaama seeratti himuu dhiisuu isaatiin seera yakkaa bara 1996 bahee keewwata 443 muraa 1 A jalatti kan taa'e akka ofirraa ittisu manni murtichaa jala murtii dabarseera jechuudha. Gama biraatiin wayita artiist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamu isa waliin kan turtee fi akkasumas abbaan alangaa naannoo sa'a 12tti artiist Hacaaluu Hundeessaa wajjin wal agartee gara naannoo Galaan jedhamutti fuutee deemtee artiist Hacaaluu Hundeessaa akka ajjeefamu haala mijeessiteerti jedhee kan himate Lamroot Kamaal jechuudha. Guyyaarraa kana manni murtii gochicha raawwachuu isheetiif ragaan agarsiisu ragaan namaas ta'ee sanada
hin jiru waan ta'eef bilisaan yaa gaggeeffamtu jechuudhaan murtee dabarseera jechuudha. Dhumarrattis manni murtichaa ragaalee isaa himatamtoota tokkoffaatii hanga sadaffaatti jiran kan Xilaahun Yaamii, Kabbada Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo dhaggeeffachuudhaaf bitootessa 20 fi 21 bara 2013tti beellama qabateera jechuudha. Murtee tan namooti murtii kee turan akkamii fudhatan fakkeenyaaf maatii Hacaaluu Hundeessatii fi Lamroot Kamaal. Iyyan guyyaa irraa kana haadha warraa artiist Hacaaluu Hundeessaa dabalatee obbolaawwan isaa akkasumas hiriyoonni mana murtiitti argamaniiru. Kana malee immoo guyyaa har'aa kana dhaddacha irratti maatiin Lamroot Kamaal yookaan immoo himatamtuu afuraffaas dhaddacha irratti argamaniiti kan isaan jirani. Egaa dhumarratti dhaddachi akkuma xumurameen keessattuu Lamroot Kamaal bilisaan akka gaggeeffamtu abbootiin seeraa wayita dubbisanitti Lamroot ni boosee yeroo boosu taajabuu danda'eetiin jira. Kanaan alatti maatiin artiist Hacaaluu Hundeessaa nu duuba turanii fuula isaanii yookaan immoo miira fuula isaaniirra ture ilaaluu hin dandeenye battalattis gara alaatti waan bahaniif haala isaan yookaan miira itti dhaga'ame ilaaluu hin dandeenye jechuudha. Galatooma Abtaamu. Atilee galatoomii aslee. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isaniif dhiyeessaa jalqabaan manneen 500 oliitti magaalaa Gijeet naannoo Tigraay keessatti ibiddaan gubamee jedhan. Suuraan seetlaayit Rooyitersiif qoodama akka agarsiisutti ibiddi kana beeka qabsiisan malee yeroo waraanaatiiniti jedhan. Intalti mootii Dubaay Latiifa Al-Maktuum poolisii UK'tiin butiisa obboleettii isii waggaa 20 dabree irdeebi'a qoradhaa jette. Obboleettiin isii Shamsaan ta'am gan 39 eegii gan 18 butan agammaa namni yaalaa takkin agar. Latiifalleen isii Dubaay baqachuu jirtu abbaan qabee hidhee jedhan. US gabaasi jecha gaazexeessaa Jamaal Khashoggi ilmoota Saudi Arabiyaatiitu gadhiisuuf deemti. Jamaal kakkamtuu waajjira Saudi Arabiyaa Istanbul keessatti jeefame harka keessa hin qabu jedhee Mohammed Salmaan wakkate ture. Saudi Arabiyaan biyya deebisuuf malee ijjeechuuf yaallee jetti. Ministeerri muummee Armeeniyaa Nikol Pashinyaan humni waraanaa mootummaa gargalchuuf yaalee jedhe. Humni waraan biyyaa ministeerri muummeef kaabinootii isaa akka gadhiisan gaafate ture. Akka isaan jedhaniiti ministeerichi murtii sabab qabdu baasuu hin danda'u. Pireezidantii Ugaandaa Yoweri Museveniin US filannoo irra dubbachuu mirgi hin qabdu jedhe. Museveniin filannoo teessanuyyuu dubbii qabdi dursaa of sirreessaa jedhe US'n. Pireezidantichi kunin eegii waggaa 1986 barcuma gubbaa jira. Mootummaan Keenya atileetota isaanii maratoonii Kilimanjaaroo Tanzaaniyaa keessatti akka hin hirmaanne godhe. Sababi isaa weerara kooronaavaayirasii kan Tanzaaniyaan dhuffachaa jirtu. Tanzaaniyaan takka lakkoofsa nama dhukkubsichi qabu hin dubbanne. Koomishiniin mirga namoota Itoophiyaa Mohaammed Deeksisoon atattamaan gadhiifamuu qabaa jedhee baase. Barataa Yuunivarsiitii Jimmaa kunin sirna eebba irratti sagalee mormii dhageessisee hidhame manni murtii waabiin akka gadhiifamu ajajee garuu gad hin dhiifamneef. Koomishiniin mirga namoota Itoophiyaa gorsa akka ta'e obbo Immaad Abdulfattaa qabiyyeen ibsa maalii jedhee gaafadhe. Ibsaarra baasne filmideet koozin isaa dhimma maammaddiksiisoo kana haa ta'u malee haala waliigalaa haala qabatamaa Oromiyaa keessa jiru kan ilaallatudha jechaadha gartokkeen isaa. Mootummaan nama kamiyyuu yakkaan kan shakke yoo taate hidhuun mirgatti qaba. Erga sanii garuu haalli inni itti qabame akkasumas manni murtii erga mirga wabii eegee fi booda poolisiin nama san akkaataa ajaja mana murtiitiin gadi lakkisuudhaaf fedhii hin argisiisne gochaa Mohaammed Egguu ilaallu gochaan irraa suni yakkaadhaatti wantoota jiraniin sirraa'uu kan danda'udha amantaa jedhu qabnan akka koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti. Haa ta'utti garuu dhimmi isaa erga mana murtii geeffame boodas manni murtii erga wabii eegee fi booda wabiidhaan akka hin baane taasifamuun isaa hedduu yaachisee jira jechaadha. Isa qofa osoo hin ta'in Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti namoonni hedduun keezii wal fakkaatan qaban jiru. Har'as kan mana hidhaarra jirani. Kanaaf mootummaan dhimma kana xiyyeeffannoodhaan akka ilaaluu fi furmaata akka itti kennu waamicha gochuudhaaf jechaadha ibsiarra baasne. Akkuma jettee wanni kun waan irra deebiin raawwatu namni hedduun ka manidhaa jiru ka manni murtii akka gadhiifamu ajajee manumidhaa tafanii maaltu rakkoo akka isaan yaadataniitti? Kun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee dhimma yaachisaadha. Maaliif yoo jettee mootummaan akka mootummaatti qaama lammiileedhaaf fakkeenya ta'uu qabudha. Seera kabajuudhaan olaantummaan seeraa mootummaanis ta'ee namoota kaaniin kabajamuu qaba amantaa jedhu qabna.
akkas namoota ajaja mana murtiitiin faallaatti hidhamanii tursiisuun kun waanuma haaraadhallee namootni baay'een sababa kanaan mirgi isaanii cabee hidhaarra jiru jechaadha. Mohammad Diksisoo dabalatee nuti mootummaan dhimma kana xiyyeeffachuudhaan laalee dhaamsa gochaan akkanaa dabarsu kun sirriitti ilaalameetu namoonni kun akka hiikamanidha nuti irra deebinee waamicha kan goonu. Barataa Mohammad Diksisoo fi nam lam ka'es waliin hidhaman guyyaa irraa manidhaa duraan turanii baasanii achuma Gaaljimaatti manidhaa biraatti dabarsuu abukatoon isaanii obsinaan Girmaa BBC'tiin. Naannoo Oromiyaatti poolisiif abbaan alangaa murtee manneen murtii kabajuu dhabuun rakkoo guddaa fi kaan olaantummaa seeraa balaaf saaxilaa jedha ogeessi seeraa obbo Tuulii Baay'isaa. Rakkoon kun irra deebiin akkamiin isaa mudataa ture Bizoor Qolaanatti hime. Abbaan alangaa fi poolisii waliin ta'aniiti namoota kana mirga maallaqa qabsiisanii osoo isaan jiranii manni murtii gadhiisaa ajajee osoo jiru qabatanii oliyyannoo itti gaafatu. Lakkisaa gadhiisaati yoollee oliyyattan seerri kan jedhu gallakkifamaniiti oliyyanni gaafatamaa jedha. Abbaan alangaatii fi poolisiin garuu qabatanii mataanii mirga oliyyannoo gaafatu. Oliyyannoon sun mana murtii fakkeenyaaf kan akkas mirga ogeeyyii mana murtii sadarkaa jalqabaa araadaa ta'ee mana murtii olaanaa deemu manni murtii olaanaa irratti cimte namicha qabatanii mataanii mana murtii waliigala irra federaalaa deemu. Hanga kana hunda namni kun mirga ogeessaa hin eegamuufi jechuudha mana hidhaa taa'u. Kana irrallee darbee maal godhu yoo federaala irraa hanga mana murtii waliigala deemanii gallakkisaa ajajni mana murtii sirriidha jedhee gaafa ni cimu dabarsanii immoo poolisii naannoo Oromiyaatiif kennu akka hin baane jechuudha. Poolisiin naannoo Oromiyaa maal godha fuudheeti yakkuma kana dura poolisiin federaalaa qorataa ture anis isuma qoradhaa yeroo beellamaa naaf haa kennamu mana murtii geesse mana murtii ayyama gaafata. Nuti immoo duukaadhannee lakkii akka dhimma kana manni murtii waliigalaa manni murtii federaalaa mirga ogeeyyiiraa fi gallakkisuu diddaadhaaf akkas godhu jennee yennootti dhiyeesse. Manni murtii Oromiyaas ilaalee yeroo itti gadhiisaalee ajaja kennu jira yeroo isaan gadhiisanii jira yeroo isaan hin gadhiisne jira. Sirna haqaa biyya kana irratti yaaddoo akkamii uuma dhimmoonni akkanaa kun? Pirezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa wajjin dubbannee jirra. Pirezidaantii mana murtii waliigala federaalaa wajjin haasofnee jira dhimma kanarratti. Pirezidaantii mana murtii waliigala federaalaatii fi alaadhaan galchine rakkoowwan kana ibsinee jechuudha. Rakkoo amma sitti mukana tarreessine kun sirna haqaa biyya kanaa balaa qabata. Namni mana murtiirraa amantaa dhabe. Mana murtiirraa gaafa amantaa dhabe immoo mootummaarraa amantaa dhabe. Olaantummaa seeraa kabajeen mootummaan naa kabajee biyya olaantummaa seeraa qabdu keessan jiraata. Jedhee amanuu dhiisee namni gara kam deema? Kanaaf booda seerri hojjetu humnas na baasaa gara jedhu deema jechuudha. Manni murtii waliigala Oromiyaa rakkoo hanquub qaba. Furuuf maal hojjetaa jira? Beekaa Toomaa itti gaafatama kominikeeshinii mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Gonfaa Toomaa gaafate. Nama manni murtii bilisa baases haa ta'u iddoo tokko tokkotti immoo mirga wabii eeges akkaataa mirga wabii kan sanaan gallakkisuu dhabuun poolisoota biratti darbee mul'achaa ture jira. Sababni gama poolisiitiin yeroo baay'ee ka'u qaama olaanaa ajajatti nu kennamee kan jedhu qaama olaanaa ajajni eenyuyyuu kennee bilisummaa mana murtii haala darbuu danda'uun ajaja manni murtii kenne kabachiisuu dhabuun yookaan kabajuu dhabuun rakkoodha jennee fudhannaa akka waliigalaatti rakkoon kun salphinni isaa hir'atee jira akka yeroo jalqabaa yeroo ganna keessa rakkoon beekumsaa ture kanaa miti. Eessi keessattuu iddoo tokkotti yoo haa ta'u uumamuu qaba jennee fudhannu rakkoo sirrachuu qabudha. Kana hooggansi mana murtii waliigalaatti beekaa iddoo qaamolee dhimmi ilaalu wajjin hojjechuun irra jiruttis hojjechaa jira. Gama bulchiinsaatiin akkaataa kanaan kan ilaaluu dandeenyu abbootiin seeraa immoo ajaja kennan dirqisiisanii raawwachiisuudhaaf heerri mootummaa seeronni biyyattiin qabu isaan aangessu aangoo isaanii sana fayyadamanii bakka ajajatti kennan murtii kennan raawwachiisaa jiran jira. Darbee dhimma akka jimmaatti mudate jedhamee karaa komishinii mirga namoomaatiin har'a bahee kun iddoo tokko tokkotti mul'ata. Inni kun sirrachuu qabaa bakkatti deebi'uu qabaa jennee ta'a. Dhiifama waliin akka amma sinnaan jettanii wanti kun waan iddoo tokko tokkotti yookiin darbee mudatu hin fakkaatu. Amma Oromiyaa keessatti namni manni murtii yeroo 4 yeroo 5 bilisa baaseetu hin gadhiifamu. Isin waan kana akkumti isin itti hubattan yookiin sadarkaan hamminni rakkoo kanaayyuu isin bira hanqinni waan jiru natti fakkaata obbo Gonfa. Nuti kan jechaa jirru Oromiyaa irratti manneen murtii 330tti dhiyaatan kan qabnu. Kana keessa iddoo tokkotti yookaan iddoo 20tti 30tti mudachuu danda'a. Nuti baay'ina aanaalee fi manneen murtii akka naannichaatti qabnuun madaalletti yaada kanan si kaasaa jiru. Malee amantaan kan keenya amantaan hooggansa mana murtii waliigalaas ta'e kan dhuunfaa kooti iddoo tokkotti iyyuu waan akkanaa raawwachuu hin qabudha. Beeksisannuun kan keenya. Kana irratti immoo qaamota adda addaa dhimmi ilaallatu wajjin qaamatti waamamnu koreedhaaf biicaffee
mootummaa naannoo Oromiyaatti dabalate rakkoon kun iddoo adda addaatti nu mudachaa jira dhaabbachuu qabaa jedhamee yeroo adda addaatti marii adda addaa pirezidaantii naannoo waliinis dabalatee mari'atamaa jira. Sagantaan keenya ganumaa nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa. Thank you.